Lattoonni hawaasa Oromoo kanneen United States keessa Washington fi naannoo ishee jiraatan guyyaa har'aa waajjira ministeera haajaa alaa United States fuulduratti hiriira nagaa ba'uun Oromiyaa keessatti akkasumas Itoophiyaa keessatti ajjeechaan lammiilee irraa haa dhaabbatu waraanni biyyattii keessatti deemsifamaa jiru haa dhaabbatu jechuun mormii isaanii dhageessaniiru. Dr. Baahiruu Dhugumaa as Washington fi naannoo isheetti hoogganaa dhaabbata hawaasa Oromoo kan ta'an hiriira nagaa har'a gaggeessine wanti adda isa taasisu torban darbe ajjeechaa suukkanneessaan obbo Battee irratti raawwatame la jalanii walumaa galatti yommuu ibsan akkas jedhu. Fasagalii wanti ta'ee baay'ee adda godhe hiriira keenya. Isa dura hirrakkannee miti isa dura namni keenya hin duune jenne miti. Ajjeechi keessumaa Walloof Wallagga keessatti ta'aa jiru baay'ee nu miidheera baay'ee nu madeesseera. Isaaf jenneetiif fedhii akka nuu godhan gaafannee har'atti qophoofnee turre gaafa sagalii garuu ija keenya jaamsani saba karaa nagaadhaan rakkinni Oromoo hiikata argachuu qaba jedhee rakkinni Oromoo maal akka inni ta'e afaan isaanii galuun yaada isaanii galuun any layman kan ittiin galuu fi danda'uun saba isaatti deemee himate naman ajjeesaan jenne Oromoodhaaf jiru waan jenne warruma isa hidhe warra isatti dhukaase warra isa daraare mana hidhaa keessatti warra Tigreetiif illee lakki yeroo san akkas ijaa godhanii har'a kaaneen isaanii lafarraa dhuguuguun nurran jiru sabni Tigreedhaa sabuma biyya kanaati kanaafi hundumti keenya akkamittiin akka wajjiniin jiraannu walii wajjiniin haasofnee furmaata argachiisuun nurra jira sabni keenya filatee waan barbaade godhate jiraachuu danda'uu qaba lolan barbaachisu nama kana jedhe akkamitti namni ijoollee afur reefu daa'imman afur utuu argu haadha manaa yaangiisaa utuu argu maatii kana utuu argu namni dhaqaa ajjeesaa jedhee otooritii kennu koree jireenyaaf jedhee bineensa malee namaa kun kanaafiti kanatu adda godha hiriira kana adda godha. Hooggantoonni siyaasaa Oromoo kanneen meeshaa waraanaa lafa kaa'anii karaa nagaatti amananii gara Itoophiyaatti galan mana hidhaatti argamu kan jedhan Dr. Baahiruun kanas addunyaa fi mootummaa United Statesitti beeksisuufidha jedhan. Dur qawweedhaan ture amma kottaa nagaa dhangalaatii furmaata argataa jennaan kunoo namoonni keenya dhaqanii warri hundumtuu qawwee gatee dhaqeessa jira mana hidhaa keessa jira. Kan hiriira kanarratti arganne namni biraan Aadde Dinqinash Dheeressaa ajjeechaan Oromoorraa akka dhaabbatuuf sagalee keenya dhageessuuf bakka kanatti argamnee jedhan. Waa'ee saba keenya Oromoo biyya keessatti mootummaan Itoophiyaa ajjeesaa jiru qaroo Oromoo miidhaa ajjeesaa jiru kana iyyachuuf dhufne addunyaatti keessumaa mootummaa Ameerikaatti iyyachuuf. Gara naannichaa akka galfamuu qabus gaafataniiru. Namoota hiriira kanarra turan keessaa obbo Amaare Luqaas yommuu ibsan. ላለፉት 3 ዓመት በላይ የትግራይን ሁኔታ የትግራይን waggoota sadan darbaniif haala Tigraay keessaa waraana mormuun Ameerikaan immoo gargaarsa akka taasisan waliigalteen Piriitooriyaa akka hojiitti hiikamuuf sagalee keenya dhageessisuuf har'a kan dhufne akka carraa ta'e immoo obboloonni keenya dhalattoota Oromoo as jiru kun akka carraati garuu kun akka sagantaatti sosoo qabame waan gaariidha sababiin isaas Oromoofis haa ta'u Tigraayiif uummattoota Itoophiyaa biroof Amaaraafis haa ta'u nama Itoophiyaa kamiifiyyuu diinni jiru tokkoof tokko duwwaadha mootummaa Itoophiyaati. Kanaaf hundi keenya waloon waraanni kun haa dhaabbatu waardiyaa nageenyaa haa taanu nageenya haa deeggarsa tattamaa walitti qabuu Jeenevaatti qophaa'e irratti Itoophiyaan doolaara miiliyoona 630 argachuu ishee dubbii himaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Nabiyyuu Tadlaa har'a ibsa sabaa himaaleef kennaniin ifoomsan kibxata dabarsine gaafa eebila 16 bara 2024 Jeenevaatti qopheessummaa Itoophiyaa United Kingdom fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniin kan qophaa'e gargaarsa hatattamaaf kan oolu galii doolaara Ameerikaa biiliyoona 1 biyyoota arjoomtota irraa walitti qabuuf karoorfamuu kan himan obbo Nabiyyuun hanga barbaadame ta'uu baatus gargaarsi dhiibbaa uumuu danda'u argameera jedhan. Gargaarsichi hangi barbaadamu argamuu kan hin dandeenyes haala nageenya amma addunyaan keessa jirtuun dhiibbaa dhufedhas jalaniiru. Karaa biraatiin immoo sagantaa gargaarsa sassaabuu kana ka'umsa godhachuun
Gamtaan Awurooppaa ibsa baaseen naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti jeequmsoonni itti fufanii jiraachuun buqqaatii namootaaf sababa ta'uun isaanii na yaaddessaa jedheera. Ibsa har'a dubbii himaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Nabiyyuu Tadilaa sabaa himaaleef kennan irratti carraa gaaffii gaafachuu oduu gabaastota muraasaaf qofa kennuu isaaniitiin waa'ee ibsa gamtaa Awurooppaa kanarratti gabaasaan sagalee Ameerikaa Kennedy Abaatee gaaffii dhiyeessuuf carraa hin arganne jedha. Biyyoonni sagantaa gargaarsa Jenevaatti Itoophiyaaf sirni gargaarsa walitti qabu osoo hin taasifamiin dura ibsa baasan irratti mootummaan Itoophiyaa jeequmsoota biyya keessa jiran hiikuuf kutannoo akka qabu dubbii himaan ministeera haajaa alaa ibsaniiru. Sagantaa gargaarsa hatattamaa walitti qabu kan Itoophiyaa Yuunaayitid Kingdamii fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniin qophaa'e irratti Itoophiyaan wantoota biyyoota keessatti jeequmsaaf sababa ta'an hundeerraa furuuf warra dhimmi ilaallatu akka hirmaachistu waadaa kan galtee yommuu ta'u adeemsota jeequmsoota kanneen hundeerraa furuufis mariin biyyaalessaa fi ce'umsi haqaa keessatti argamu. Maallaqa deeggarsan walitti qabame kanaanis namoota balaa namtolchee fi uumamaan miidhaan irra ga'e deebisanii dhaabuuf mootummaan itti gargaarama jedhan dubbii himaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Nabiyyuu Tadilaa jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaateetu gabaase. Sirni kabajii ayyaana Shawaal Iidii inni baranaa bulchiinsa naannoo Hararii keessatti kabajamee jira. Soomni hordoftoota amantaa Musliimaa Ramadaanii erga hiikamee booda soomni fedhii irratti hundaa'ee guyyoottan jahaa fi erga soomamee booda kan kabajamu sirni Shawaal Iidii inni baranaa kan kabajame sirnichi erga dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan immoo yuuniskootti fudhatama argate booda akka ta'es beekameera. Sirna beekumtii kana yuuniskoodhaan argachuusaa sababeeffachuudhaan ministeerri ispoortiitiif aadaatiif ispoortii mootummaa Itoophiyaa obbo Qajeelaa Mardaasaa, ministeerri tuurizimii aadde Naasisee Caalii akkasumas bulchaan naannoo Hararii obbo Ordiin Badrii argamuun isaanii beekameera. Naannoo Hararii keessatti sirna ho'aadhaan kan kabajamu ayyaanni Shawaal Iidii naannoo Hararii alattis uummattoota Silxeetii fi Guraagee biratti akka kan kabajamu yommuu ta'u naannoo Hararii keessatti waggoottan 600 duraa kaasee akka kabajamaa ture beektota waabeeffachuudhaan Dirree Dawaarraa kan gabaase Addis Chokkoli. Amma gara oduu biraatti yommuu darbinu immoo qorichi shirooppii kan utaalloo daa'immanii fooyyeessa jedhamee kennamu summaa'uun isaa akka isee yaaddesse Keeniyaan beeksistee jirti. Oduun kun kunooti dabalataan. Biyyoonni akka Taanzaaniyaa, Iswaatinii, Ruwaandaa, Afrikaa Kibbaa fi Zimbaabuwee oomisha dhaabbata qoricha Joonsanii fi oomishaalee dhaabbata Joonsan ofirraa qabanitti yaaddoo qabaachuu isaanii waamicha dhiyeessaniiru. Boordiin Faarmaasii fi Summii Keeniyaa dhukkuba utaalloo daa'immanii fooyyessuuf kennamu kan maqaa Beeniyiliin Piidiyaatrikiin beekamu kanarraa yaaddoo qabaachuu ibseen booda manneen raabsaa fi gurgurtaa keessaa akka sassaabamu taasiseera. Kanas kan taasise erga Naayijeeriyaan daawwaa kanarraa yaaddoo qabaachuun gabaarraa akka sassaabamu taasifteen booda. Itti aanaan boordii faarmaasii fi summii Keeniyaa Antanii Torotich ibsa oduu gabaastotaaf kennanii kan gita isaanii Naayijeeriyaa waliin kan wal simu qorichi shirooppii baattoowwan yookaan qaruuraa 11,184 sassaabamee akka agarsiistutti summaa'uu isaanii mirkaneeffanneerraa jedhan. Akka ibsa Antaniittis qorichi kun waan summaa deeyatiliin gilaayikoon sadarkaa olaanaan of keessaa qabaachuu mirkaneeffanneerraa jedhan. Meeshaalee shirooppicha baatan 44 irratti qorannoo taasisuu kan himan Antaniin isa bara kana oomishaman qofaa osoo hin taane kan marsaa 3 gara duubaatti deebinees qorannoo taasisaa jirras jedhaniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsii duraaniitii fi amma immoo pireezidaantummaa itti aanuu fi kan dorgomaa jiran Doonaald Tiraamp roobii kaleessaa pireezidaantii Poolaandii wajjiniin irbaata affeeramanii wal arguun isaanii ijoo dubbii ta'ee jira. Gabaasni kunis itti aanee isinii dhiyaata. Paartii warra Riippaabilikaanii bakka bu'uun filannoo pireezidaantummaaf kan dorgomuuf jiran pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraamp roobii kaleessaa galgala magaalaa Niw Yoork gamoo Tiraamp keessatti pireezidaantii biyya Poolaand Andrzej Duudaa waliin sagantaa affeerraa irbaataa taasisaniiru. Pireezidaantiin Poolaand Duudaan deeggaraa Yuukireen yommuu ta'an Waashingtan gargaarsa dabalataa Kiyeviif akka taasiftu warra gaafatan keessaatis. Doonaald Tiraamp yommuu pireezidaantii Poolaand arganitti
nama hojii ajaa'ibaa hojjetu hiriyyaa kooti jalanii waggoota gurguddoo 4 waliin dabarsineerras kan jalan Doonaald Tiraamp gama hundaanuu Poolaandiin cinaa jirras jalan. Doonaald Tiraamp carraa irra deebi'anii gara aangootti dhufuu danda'uun hooggantoota biyya alaa dhiyeenya Tiraamp walii wal argan keessaa pirezidaantiin Poolaand kun kan jalqabaa yommuu ta'an magaalonni biyyoota Awurooppaa Doonaald Tiraamp gara aangootti akka deebi'aniif qophaa'aa akka jiranittis fudhatameera. Namoonni Poolaand keessaa tokko immoo daawwannaan akkanaa kun kan baratame miti jalanii hariiroo Poolaand bulchiinsa Joo Baayiden waliin qabdus miidhuu danda'a jechuun sodaa qaban dubbataa jiru. Hooggantoonni biyyoottan miseensota gamtaa Awurooppaa waliigaltee dorgommii haaraa Awurooppaa jedhu irratti roobii kaleessaa falmii taasisanii jiru. Oduun kunis kunooti. Gamtaan Awurooppaa garee biyyoota 27 of keessatti qabate industiriiwwan naannicha keessa jiran kan warra Ameerikaa fi Chaayinaan yommuu madaalaman duubatti hafaniiru sodaa jedhurraa ka'uun waliigaltee haaraa kana irratti falmii taasisuu isaa ibseera. Haala siyaasa teessuma lafaa giddu galeessa godhatee addunyaa irratti mul'ataa jiruun keessumaa waraana Raashiyaa fi Yuukireen akkasumas muddamni biyyoota baha giddu galeessaatti dabalaa dhufuun qormaata diinagdee fidee dhufa jechuun hooggantoonni biyyoota gamtaa Awurooppaa tarkaanfii hatattamaa barbaachisa jechuun waliigalteen dorgommii haaraan kun akka barbaachisu himu. Chaayinaa, Yuunaayitid Isteetsii fi gamtaan Awurooppaa addunyaa kanarratti warra diinagdee harka jireessaan qabatan yommuu ta'an waggoota 30 darban keessatti immoo kan biyyoota Awurooppaa kufaa dhufeeras jalameera. Hooggantoonni gamtaa Awurooppaa Biraaselsitti amma wixinee haaraa dorgommii diinagdee jedhu irratti wal falmaa jiran kan dhiyeessan keessaa tokko ministeerri muummee Xaaliyaanii duraanii Enrico Letta United States oomisha biyya keessaa fayyaduuf deeggarsi taasisaa jirtu investimentii Awurooppaa irraa harkisuu fi ardii kana keessatti immoo indastiriiwwan hojii akka dhaabaniif balaaf saaxiluu danda'a yaaddoo jedhuuf deebii kennuuf akka ta'e himanii amma yeroon balleessinu hin jiru. Garaagarummaan diinagdee gamtaa Awurooppaa fi United States gidduu jiru akka malee guddateeraa jedhan bara 1993 irraa hanga bara 2022tti diinagdeen United States dhibbeentaa 60 irra yommuu ga'u kan gamtaa Awurooppaa dhibbeentaa 30 qofaas jedhan. Pirezidaantiin mana maree gamtaa Awurooppaa Chaarlis Miisheelis gamticha keessatti investimentii dabalataatu barbaachisaa jedhaniiru.